لما نسني هذه بسوا ما لفوسه سبوا وسيف من أنا مبيخو أبي أحمد سي أسدي قال بالبلة لما مقرسا ورانا بالاسم أورمو هوغنا فينشلا يساتنا رتقق ساجرا سونيس سيستم سيجنا عشان غفرات تقول كباتينا لكي لما وانا كسيكي سنجروان جدون فيزا بياكو أنيك الننيفي Dubbeen tun amma duraas baay'ee deddeemaa turte. Amma immoo Abiyyi Ahmad yeroo sadii caalaa Lammaa Magarsaa biyyatti galchuudhaaf akkasumas hidhuudhaaf dhiibbaa guddaa Xaaliyaan irratti godhaa ture jedhan. Isa qofaa miti. World Food Program yookaan sagantaa nyaataa addunyaa irratti illee Lammaa biyyatti galchee hidhuudhaaf Abiyyi dhiibbaa salphaa akka hin goone iccitiin haaroonni saaxile. Gama biraatiin Lammaan Xaaliyaan keessaa bahee Ameerikaa akka tureetti dhageenya. Amma garuu Ameerikaa'uu hin jiruu jedhan. Ashama akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa qabu jenna. Egaa deebinee dhufnee jirra. Har'a immoo iccitii jabaa tokkoon dhufne. Iccitiin kunis waa'ee Lammaa Magarsaati. Lammaa Magarsaa eessa jira? Dhiibbaa Xaaliyaanitti irra gahe akkasumas ammoo amma maal keessa jira? Dabrees ammoo maatiin isaa maal irratti argaman kan jiru iccitii haaroo qabadheeraa jechuun tibbana milkeessaan qoodee irratti dubbanna. Waan Dr. Milkeessaa tibbana gabaasa wayii hojjannee turre dhimma san irratti namoonni nu mormanis turaniiru yaada namootaas ilaallee turre. Dhugumaanuu Dr. Milkeessaa miidhagaa waan sirrii yoo dubbate akkasumas ammoo waan isa hin tuffachiisne yoo haasa'e nuti dhimma irraa hin qabnu. Akka nama qabsaawaatti akka hayyuu Oromoo tokkotti namootaan kabaju keessa Dr. Milkeessaa miidhagaa nama tokko. Kanaaf tures kaniin dhimma waa'ee soba isaa irratti yaada kenneef. Wantoota isa fakkaatan keessa dhaabbachuu qaba malee waan hin jirre siyaasa hin jirre faa fakkeessuuf yaaluun gaarii miti. Akkasumas ammoo soba hin jirre sobuun gaarii miti. Maqaa isaatiif gaarii miti jechuuf malee Dr. Milkeessaa namni na caalaa jaalatu hin jiru. Waan hin kabajuuf illee guyyaa sana viidiyoo irratti dalagee jechuudha. Tibbana ammoo waa'ee iccitii Lammaa Magarsaa inni qabatee dhufe hedduu irratti odeeffannoo dhugaa akka inni harkaa qabuun irratti arge. Waan akkasiitti irratti immoo nan jaaladhaa jechuudha. Odeeffannoowwan sanan illee waan hin fudhadhe hedduun qabaa jechuudha. Maaliifuu akka inni odeeffannoo Lammaa Magarsaa irraa qabu waan hin argeef ammallee viidiyoo dhimma Lammaa Magarsaa kanarratti anis waraabuu barbaade jechuudha. Mee jalqaba irratti waan Lammaa Magarsaa eessa jiraatii fi Lammaa Magarsaa maal irraa ka'ee achi ga'ee irratti haasofna. Lammaa Magarsaa akkuma beekamu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii ture. Naannoo Oromiyaatiif pirezidaantii qofaa miti gaggeessaa qabsoo qeerroo Oromoo ture. Lammaa Magarsaa yookaan hoogganaan Oromiyaa duraanii. Lammaanii bara 2018 yeroo jijjiiramni biyyattii dhufu jijjiirama san fiduu keessatti namni isa caalaa hojjetee hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaa fi hoogganaa Iyaadig muude keessaa tokko ta'ee ummata waliin ta'ee Iyaadig akka kufu shoora olaanaa Lammaan taphatee jira jechuudha. Namooti beekamtii kennaaf. Baay'ee aangoo biyyattii dhuunfachuu yookaan bakka Abiyyi Ahmad amma jiru tana qabachuu Lammaa Magarsaatu qaba ture. Uummanni biyyattii Lammaa Magarsaa akkamitti aangoo hin qabatu jedhanii lolanii turan. Lammaa Magarsaati irraa eegan. Nu hundi ana mataa kiyya dabalatee Lammaan akka muumicha ministeeraa ta'u eegaa ture. Boodarra garuu Lammaan fedhii isaatiin dura taa'ummaa OPDO Abiyyiif kenne. Abiyyi akka hoogganaa biyyattii ta'u inni immoo Oromiyaa irratti akka itti fufuu murteessee jechuudha. Murtee sana hordofee uummanni morminaan ibsallee gabbee kenne awwantiniin aangoo dabarseef amma dhimma aangoo qabachuu osoo hin taane dhimma Oromiyaa jijjiiruuti yookaan ammoo nama qe'ee fi tolfateetu bakka biraa tolchuudhaaf dhama. Kanaaf ammoo ani qe'ee tanaan tolcha jeen muumicha ministeeraa Lammaan akkasitti aangoo silaa ifii fudhachuu qabu aangoon sun guutuun tasaa taate ani Oromiyaa jijjiiruun qaba jee Abiyyi dabarsee Abiyyi aangoo biyyattii sawoo sanaan qabatee jechuudha. Abiyyis beekamtiin kennaaf ture kanaaf akkas ture. Lammaan yeroo sanatti anaaf Abiyyi wanti takka addanuun baasuu hin dandeessu je'eeta kan aangoo isaa sun guutuu dabarsee Abiyyiif kenne jechuudha. Boodarra garuu hin taane bara 2018 aangoo Abiyyi dabarsee kenne waggaa tokko osoo hin guutin Lammaan pirezidaantummaa irraa kaafamee ministeera raayyaa biyyattii ta'e. Achi booda ministeera raayyaa biyyattii akkuma ta'een yookaan ajajaa waraana biyyattii bakka amma injinar Aishaa Muhammad jirtu san qabatee ture. Osuma kanaan jiru isaa fi Abiyyi jidduutti wal dhibdeen dhalate jechuudha. Ni yaadattu yoo ta'e paartii badhaadhinaa hundeeffamuudhaan wal qabatee Iyaadig diiguudhaan wal qabatee Lammaan dhimmicha morme. Baay'ee Lammaatu Abiyyi miidhee osoo hin taane Abiyyiitu Lammaa ganuutti dhufe jechuudha. Lammaan dhugumaanuu Abiyyi hoogganaa ture, Abiyyi dura ture, Abiyyi uummata akka uummanni Abiyyi baru Lammaatu godhe. Faallaa kanaa garuu gaafa Lammaan dhimma paartii badhaadhinaa yookaan bilchiginnaa mormu Abiyyi Lammaa hidhaa dhaabbii hidhee jechuudha. Agartee mana keessatti.
Akka lammaan hin sochoone, akka miidiyaatti hin baane gixxim godhe. Booda irra dubbiin jabaattee ni yaadattu yoo ta'e 2019 keessa gaafa wal mormiin jabaatu callisa booda guyyaa tokko yeroo dhumaatiif VOA irratti lammaan isaaf biyyi wal dhaban ibsee ture. Abbootiin gadaatiif abbootiin amantaallee wal dibdee biyyi fi lammaa furuudhaaf yaalaa turanii garuu hin dandeenye. Boodarra lammaan ministeera raayyaa biyyattii irraa kaafamee gara biyya ari'amuutti gahee jechuudha. Achi booda biyyaa baasee lammaan achi booda xaaliyaanitti galee hojjetaa World Food Program ta'e jechuudha. Eega gaafa sanaatii lammaan du'uuf jiraachuu isaatu gabbeen ibsine. Lammaan guyyaa 3 yookaan guyyaa 2 xaaliyaadhaan ibsa baase. Xaaliyaanitti amma akka World Food Program yookaan sagantaa nyaata addunyaa keessa hojjetu dhageenya. Hojjetaadhaa jechuudha already. Namni muummicha ministeeraa ta'uu danda'u carraasaa dabarsee kan Abiyyiif kenne sun arra hojjetaa dhaabbata tokko ta'ee xaaliyaanii jireenya isaa isayyuu mana kilaasii takkaa kiraayeffatee akka jiraachaa jiru amma dura BBC'n odeeffannoo argateen gabaasee ture jechuudha. Lammaan rakkoo keessatti akka dabarsaa ture. Ammallee rakkoo sun keessa akka jiru gabaafamaa ture xaaliyaanitti jechuudha. Baay'ee kan nama gaddisiisu garuu bara 2024 haalli jiru guutummaatti jijjiirame yookaan 2023 I think na fakkaata achirraa haalli jiru jijjiiramaa dhufe. Abiyyi Ahmad osuma deemnu 2023 booda lammaa shakkuu jalqabe. Keessumaa waraanni Tigraay dhaabbachuu wal qabatee lammaa shakkuutti deebi'ee achi mootummaan xaaliyaan lammaa dabarsee akka kennu akkasumas immoo lammaa akka achi ari'uu fi biyyatti deebisu dhiibbaa godhuu jalqabee jaan. Wanti san godheef yeroo sanatti hariiroo Lammaa Magarsaatii fi Jawaar Mohaammed sodaate Abiyyi Ahmad. Jawaar bara 2024 dhimma kanarratti wayita ibsa kennu DW irra dhaqanii ilaaluu dandeessu. Lammaa akka quba qabuu fi xaaliyaanitti bira dhaqee akka dubbisee fi akkasumas immoo haala jiru akka wajjin haasa'ee ibsee ture Jawaar. Lammaanis haala akkamii keessa akka ture hubatee ture. Bara 2023 hariiroon Jawaarii fi Lammaa dhagahamnaan Abiyyi akka inni biyyatti galu Lammaan achirraa kaafamee yookaan hoogganaa yookaan hojii hojjetu tagartee World Food Program san dhiisee akka biyyatti deebi'u. Sana booda akka hidhuu fi Lammaa qabuudhaaf yaalaa ture jechuudha. Erga bara 2024 Jawaar dhimma kana ani Lammaa wajjin wal argeen jira jee ifa godhee booda mootummaan hidhuudhaaf ittuu jabaatee jechuudha. Lammaan roorrisuu jalqabe xaaliyaanitti. Haa ta'u malee Lammaan xaaliyaanii akka hin baane achuma akka gara biyyaatti deebi'u mootummaa Itoophiyaa gama dippiloomaasiitiin mootummaa xaaliyaanii irratti dhiibbaa godhee Lammaan maatii isaatu nagarra jaan eega xaaliyaaniitti galee. Tasuma Ameerikaa jiran maatiin isaa ijoolleen isaas tasuma maatii isaa Ameerikaa dhaqee akka dubbisuu hin dandeenye mootummaa Itoophiyaa dhiibbaa dippiloomaasii godhee ture. Kanaaf jecha Lammaan waan hin dandeenyeef bara 2023 gara sadaasaatti guyyaa muraasaaf viizaan kennamee fi Lammaan akka Ameerikaa dhaqee maatii dubbisee milkee isaan deengadda odeeffannoo guutuu qabaachuu ibsee jechuudha. Kanatti aansee maaltu tahee mootummaan Itoophiyaa sababoota baay'ee dhiyeessa. Lammaa biyyatti galchee hidhuudhaaf. Rakkoo waraanaa biyyattii keessa jiru akka Lammaan duuba jirutti. Waraana bilisummaa Oromoo akka Lammaan hidhachiisaa jirutti yookaan waraana bilisummaa Oromoo akka Lammaan xaaliyaan taa'ee gargaaraa jirutti mootummaan Itoophiyaa kan Abiyyi Ahmad himannaa dhiyeessaa ture mootummaa xaaliyaanitti. Akkasumas immoo hooggantoota World Food Programitti. Fakkeenyaaf David Beasley kan jedhamu akka deengadda Dr. Milkeessaan himutti namni David Beasley jedhamu kan World Food Program hoogganaa ture xaaliyaanitti kan Lammaa hoogganuu jechuudha. Already mootummaan Itoophiyaa dhimma Lammaa gaafachaa ture. Beasleyin akka Lammaa gara biyyaatti deebisu akkasumas hojiirra akka ari'u mootummaan Itoophiyaa nama David Beasley jedhamu kanarratti dhiibbaa godhaa ture. Abiyyi kallattumaan ilaa hanga David Beasley yookaan hoogganaa World Food Program qunnamee Lammaan waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qaba. Kanaaf Lammaan biyyatti haa deebi'u, hojii haa dhiisu, hojiirraa ari'aa ijee Abiyyi dhiibbaa godhaa ture. Sababii gizee David Abiyyi gaafatu Abiyyi immoo deebisaan isaa Lammaa waraana bilisummaa Oromoo isaatu Oromiyaatti hooggana. Nagaan Itoophiyaa akka hin buune Lammaatu godhaa jira jee David kanatti deddeebiin himaa ture. Sana booda gizee David aangoorraa ari'ee Lammaa gara biyyaatti ni deebisa Abiyyi achi booda immoo Lammaa hidhuudhaaf jechuudha Abiyyi. Haa ta'u malee namni David jedhamu kun ji'oota ja'a ol Lammaa dhimma kanarratti qorate. Lammaa dhuguma yoo nageenya Itoophiyaa boreessaa jiraatte hoogganaa dhaabbata nyaata addunyaati. Kun fudhataman qabu dhugaa jiru nutti himi jee qorannoolee irra gaggeesse jaan hoogganaan nyaata addunyaa Lammaa irratti. Lammaan garuu ji'oota ja'a qorannoo gaggeeffame booda waan kanarraa qulqulluu akka ta'e dhaabbatichi mirkaneesse. Osuma kanaan jiru David namni jedhamu kan World Food hoogganu honi aangoo gadhiise. Hogginni aangoo gadhiise nama tokkooti isa duubaan dhufe namni David booda aangoo qabate kuni dhufee ji'oota muraasa keessatti Lammaa hojiirraa ari'e jechuudha. Yookaan World Food Program irraa gaggeesse jechuudha. Akkuma jenne Lammaan yeroo takka qofa Ameerikaa dhaqee maatii isaa dubbisee ture. Maatii isaa dubbisee gara xaaliyaaniitti deebi'e akka amma odeeffannoon dhufeetti.
Kana jechuun lammaan guyyoota 10 qofatti viizaan kennamee fi sunuu dirqamaan kadhaadhaan Ameerikaa dhaqee maatii isaa dubbisee deebi'e. Achirraa kan hafe lammaan xaaliyaan keessattis ta'ee biyya biraa socho'uu hin danda'u. Achumarraa kallattiin akka hidhamuuf mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa godhaa ture. Amma Deevid kun gaafa qorannoo gaggeessee lammaanis qulqulluu ta'uu baree ni dhiise. Osuma kanaan jiru aangoo irra dhiite yookaan hojii isaati irra dhiisee lammaan hojjetaa ture. Osuma kanaan jiru Deevid kun jijjiirame. Deevid kun aangoo gad dhiisee ji'oota muraasa booda garuu namni Deevid boodaan aangoo qabate lammaa hojiirraa ari'e. Fakkeenyaaf itti aantuu dhaabbata World Food Program tan taate Raaniyaa dubartiin jedhamtu aangoo qabattee ji'a 2 booda lammaadhaan ati manuma turii hojii World Food hojjechuun qabdu jettee ariite. Sababa sittiin himne lammaatti. Lammaan dhimma kana sababa gaafate maaltu uumame jee gaafate illee deebisaan arganne. Kanaaf ati manuma tureettee ariitee jechuudha. Raaniyaa dubartiin jaamtu lamma. Lammaan achi booda hojjetaa dhaabbata nyaataa addunyaa keessaa ni ari'ame. Xaaliyaanitti hojii dhabaatee mana kilaasii takkaatti galee jireenya isaatti fufee jaan. Erga dubartiin Raaniyaa jedhamtu tan Deevid boodaan aangoo qabatte lammaa hojiirraa ariite booda. Akkasitti lammaan maatii isaas dubbisuu dhorkanii xaaliyaan keessatti hojiis dhorkanii hafee jechuudha. Namni Deevid boodaan aangoo qabate kun waan jiru waan quban qabnee fi mootummaan Itoophiyaa kallattumaan Abiyyi Ahmad lammaan woboo wajjin hidhata qabajee waan himateef jecha namni woboo wajjin hidhata qabu yookaan namni hidhattoota Itoophiyaa keessa jiran wajjin hidhata qabu dhaabbata gargaarsaa kana keessa yookaan dhaabbata nyaataa kana keessa hojjechuu waan hin dandeenyeef ari'amu jedhamee lammaan hojjetaa World Food Program keessa gaggeeffame. Akkasitti lammaan hojii malee hafee jechuudha. Kana kan godhe guutummaatti mootummaa Itoophiyaati jechuudha jira. Abiyyi Ahmad lammaa aangoo dabarsee isaaf kenne guutummaatti biyya keessattis ganee biyya ari'ee. Biyya alaattis osoo inni hojii dhuunfaa isaa hojjetu hojii irratti akka hin hojjenne akka waan hidhattoota waliin hariiroo qabutti himate achittis akka hin hojjenne ugguree jechuudha. Kana qofaa miti. Itoophiyaatti galchee hidhuudhaaf dhiibbaa cimaa godhe. Gara dhaabbata nyaataa addunyaatiin godhee sun waan milkaa'uu dideef mootummaan Xaaliyaanii akka biyyatti deebisu lamma gara dippiloomaasiitiin dhiibbaa godhaa ture. Fakkeenyaaf ajajaa waraana biyyattii Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa fa'aa Abiyyitti ergeet lammaa akka biyyatti galchan mootummaan Xaaliyaan garasiin dhiibbaa godhaa ture. Haa ta'u malee mootummaan Xaaliyaan akkasumaan nama kana galchuu hin barbaanne. Lammaan nama siyaasaa guddaa Itoophiyaati. Abiyyi kaangoo qabatu nama godhe waan ta'eef mootummaan Xaaliyaan jalqaba qorannoo gaggeessee ministeerri dhimma alaa Xaaliyaan akka lammaan biyyatti hin galle waan jiru hunda erga qoratee booda lammaa achuma akka jiraatu isaatu gargaaree jedhan. Ministeerri haajaa alaa Xaaliyaan eega lammaa qulqulluu ta'uu mirkaneeffatee boodaa beeke. Lammaas gaafatee waan jiru akkasumas isa duubaa qoratee lammaan nama siyaasaa jabaa ta'uu sanarra kan darbe Abiyyiif isaaf Abiyyi iddoo dhibdeen siyaasaa akka jiru eega baree booda lammaan akkachuma turu gargaaree jedhan. Akkasitti lammaan hojiirraa yoo ari'amellee biyyatti osoo hin galin dhiibbaan Abiyyilleen hafe Xaaliyaanumatti akka hafu ta'e. Bara dabre jechuun 2025 keessa gabaasa wayii argee ture. Lammaa Magarsaa Xaaliyaan irraa eega dhiibbaan itti cimee booda deemee akka Ameerikaa galee odeeffame. Dheengadda haasawa Dr. Milkeessaa dhaggeeffachaan ture. Haasawa Dr. Milkeessaa keessatti kan ifatti ammallee naaf hin galin waan tokkotu ture. Milkeessaan maatii isaati irraa isaa ta'u lammaa irraa kallattiin odeeffannoo akka qabu argee waan jiruuf. Haasawa isaati irratti garuu waan takka ka'eeffanaan ta'in lammaan ammallee akka Xaaliyaan jiruun haasawa isaati irraa hubadhe. Ammallee akka Ameerikaa hin jiraachaa hin jirre lammaan. Ani bara 2025 irraa eegalee akka lammaan Ameerikaa baqateen dhagee. Garuu haasawa Milkeessaa irraa Xaaliyaanuma keessa akka jiru. Fakkeenyaaf sadaasa 2023 Ameerikaa guyyaa 10f maatii isaa daawwatee gara Xaaliyaanitti deebi'ee lammaan achi booda Xaaliyaanuma jiraachuu jira jechuudha. Haga dhiyootti dhiibbaan irra godhamaa ture Xaaliyaanuma keessatti malee lammaan amma jireenya ulfaataa Xaaliyaanuma sun keessatti dabarsaa akka jiru haasawa Milkeessaa kanarraa nu badde jechuudha. Osoo dubbannuu Milkeessaan amma durallee odeeffannoo dhimma Lammaa Magarsaatiin wal qabatee Itiyoo Fooramiif akka kenne ammataan kiyya dhuunfaan dhageen jira. Abiyyi amma maaliif sadarkaa kanatti nama gana yookaan nama akkasitti isa gargaare aangoo akka inni qabatu isa godhe maaliif gana kan jiru wal nama gaafachiisu kunifa Abiyyi Ahmad siyaasa yeroo qofa laala. Yeroo qofa wanti siyaasni isaa hundi yeroo irra dhaabbata. Gaaf tokko Isaayyaas wajjin namni akka Abiyyi hiriyyaan turre. Arra Isaayyaasii fi Abiyyi caalaa diina addunyaa irra hin jiru. Yeroo tokko Abiyyiif Geetaachoo caalaa namni diina ta'e hin jiru. Arra garuu Abiyyiif Geetaachoo caalaa hiriyyaa guddaan hin jiran. Yeroo takka Abiyyiif Gadduu Andargaachoo caalaa hiriyyaan hin turre. Arra garuu Gadduu fi Abiyyi caalaa diinni hin jiru. Yeroo tokko Jawaariif Abiyyi jidduu hariiroo jabaa ture. Arra garuu Abiyyiif Jawaar jidduu diinummaa bira kutee osoo wal arganii harkaan waan wal dhiisan
hin sa'u jechuudha. Kun hundi haa ta'u garuu namootni hundi haa hafanii lammaan garuu ganamuu hin qabu ture. Dhugumatti lammaan sadarkaa sanatti salphifamuu hin qabu ture. Lammaan yoo xiqqaate har'a Abiyyi hoogganaa biyya tokkooti aangoo san Abiyyi akka qabatu isaatu godhee akkuma beeknu lammaan hoogganaa itti aanaa OPDO ture gaafa aangoo muummicha ministeeraa qabatu. Lammaatu isa dura ture lammaatu bakka sanaas isaaf dabarse. Kun ragaa addunyaan bahuu dandeessudha. Kanaaf har'a Abiyyi yoo xiqqaate lammaan akka hojjetu godhuu hin qabu ture. Inumaa akka kiyyatti akka fedhii xiyyaatti lammaan siyaasa hamma jiru siyaasa ajjechaa kana jibbee jira waan ta'eef siyaasa sanitti hirmaachuu waan hin feeneef callisee yoo ta'e Abiyyi waan biraallee yoo godhuu dadhabe lammaa san nama biraallee silaa Itoophiyaa nagaa godhuu hin dandeenye siyaasa biyyattii tasgabbeessuu hin dandeenye waan ta'eef Abiyyi lammaan sun aangootti akka inni dhufu waan isa gargaareef lammaa san bakka inni jiru nyaachisuu qaba jee namanaan jireenya qananii jiraachisuu qaba jee namanaan Abiyyi hin dadhabu lammaa tokkicha maaliif ganda tokko hin dadhabu amma hoogganaa biyyaati. Sigalee yoo xiqqaate miindaa isaatirraa ta'u maallaqa mootummaa tuqamuun ta'u yoo jenne miindaa isaatirraa har'a lammaa jireenya qananii jiraachisuu qaba malee dhaabbata idil addunyaa kan xaaliyaan jiru keessa akka inni hojjenne irra dhiibbaa godhuu hin qabu. Inumaa san bira kutee ganuu san bira kutee lammaa biyya deebiseen hidha jechuun Abiyyi wallaahi ni fokkisaa jechuudha. Dhugaadhaan Isaayyaasii fi Abiyyi guyyaa keessaa walitti dhufan. Lammaan garuu akkasii miti. Lammaan aangoo isaati Abiyyiif dabarsee kenne. Abiyyi irra silaa waan biraa godhuu dadhabe lammaa hidhuudhaaf yaaluu hin qabu. Akkasumas jireenya qananii jiraachisuu qaba jee namanaa jechuudha. Kana ture Lammaa Magarsaatiin wal qabatee odeeffannoon jiru kana waan biraas walitti deebinaa yeroo gaarii.